waa'ee qabaa kan amma naasa'in qabaa mana dhiisii ati kun sirrii miti maaliif jennaan qabaan hin geenne amma gisee nama qabaa jettu labsi waan akkasii manguddoo irraan hin tarruu nama tokko akka nama tokko hin tuune amma jechuu si galte jiraan jiru ilma mena rafita man tokko akka hin qabamne amma nama an akkasii hin dubbatine maaliif jennaan ulamaatti waan kana viidiyoo nama nu waraabu jira si gala amma sana akkoo akkasii godhaa jirtedhanii of eeggannoodhaan dubbadhu. Ili amadi busona baale jadi cakas jechi kiyya siif hin galle gaafa nuti ulamatti kennannu ilmaan arsee bukkoomuu qabdu gaafa kana jennu ammoo ijoolleen teenna jaarsummaa kennataa gaafa nu dhabamsiisuudhaaf gaafa nutti dhufurra alboota balta gadaa'e naachu ofirraa dhoogu mirga qaban dhoogu jechuun walloon tumu walloon dhabamsiisu irmee jaara fudhachuun yakka kana keessan seenuun akka doktoruriitti garuu haga ulamaa waan isinitti dhufaniiti isin dhabamsiisu ofirraa dhufani qaba kun dubbii dhugaati gaafa garuu ijoollee teenna ka harka isaanii jiran takka takkaan hamadooftullee ni kiminna ka geeffanu nu uf dhiisiti nama biraatiif uni taane ilmaan arsee ilmaan sikkoo mandoo jechuudha hikiminaa ni fidanna rakkoodhaa miti ilmi arsee tokko garuu lubbuudhaan baanaaniin sanammoo booda itti dhiyaan ijoolleen teenna ammoo kan nu godhuu qabdan amma hin gabaabsa ijoolleen isaan miidiyaa irratti baasan hunda harkaa qaban madoo san hunda harkaa qaban viidiyoo hundaan harka jira waan isaan irratti dalagaa turan hunda jechuudha ijoolleen teenna ammoo doolaa biyya arabaa keessa jirtanii hundi keessaniyyuu qabadhaa viidiyoo qaba eenyuun akka ta'e maqaa isaa galmeessaa kam akka miidhaa turan eenyuuf akka isaan bira jiru galmeessa ijoollee isaanii ammoo kan ijoollee teenna bira jirtu hin tumina nyaachisaa obaasaa bakka isin irra raftan irraa bu'ite raffisi kun rakkoodhaa miti diinummaa walitti hin qabnu nuti Oromoodha garuu qabaadha gaafa isin hin jedhu bakka kanarratti ammallee hin tumina hin dararina rakkoo hamaa irraan hin geessina garuu lubbuu kan ka'u bararuun ammoo dirqamata kana isin hin jedha ijoolleen teenna yaada isin kennattan irratti of eeggannoo godha miidiyaa irratti yaada isin kennattan bakkuma hunda irratti of eeggannoo yaada yoo akkana jennu onnee teessan madeessuu miti onnee teessan gadi laaffisuu miti sigalti dubbiti nuti oromiyaan kutaalee hundi gaafa nurratti duulte wallaahi dantaa qifir qoshaashaa hale dantaan qabnuuf jechuudha ofirraa deebisuudhaaf ammoo ni dandeenyas jechuudha ijoo ummata kiyya ilmaan sikkoo mandoo nama qarqaaru baga argitan baga oromoon takka gaafa rakka eebadee teeti birrii surree ofii gurgurattee dhattee nama qarqaarti jechuudha kana keessaallee ammoo ilmaan sikkoo mandoo Allaattiin baari jette baari nan qattuu jedhan warreen lakka dhaabbadhaa hawaasa kiyya ilmaan sikkoo mandoo nun jaalatan kutaaleen oromiyaa dhugaasin nun jaalatan ilmaan sikkoo mandoo irra dhagaa darbatu eenyurra olora nurratti hara diina kan keellee addaan baafadhaa ilmaan sikkoo mandoo bakka jirta maratti ilmaan arsee diina keessa eenyu kasiif fira eenyu ka gaafa rakkoodhaa waa'ee kan kee dubbatu eenyu walloo Muhammad walloo arsiin wallahi summa rabbi ilmaan sikkoo mandoo na amana of eeggannoo gochuu qabna dirqama jechuudha gaafa kana goone ammoo wallahi kutaaleen oromiyaadhaa hundi duula irratti bante ofirraa dha'uu ni dandeenya jechuudha nuti indoom oromoo iyyuu miti gaafa oromoo jenneeti walitti dhumne bukkoomne nama gadi taane ilmaan sikkoo mandoo namni fardi farda badaa wajji ol dhufuu jallifataa jedhan hattuu gantuu ololtuu kijibduu wajjin oolleeti oromoodha waliin jedhanii Hayartu wajjoolee walitti nu dammaranii ati qucubaluu biyya keenyatti qamadii nu safaran beektan kanaan walitti makamneeti ilmaan buqqee ta'an bukkoomnee hin beeknu nuti agartee nun beekan ammoo nu beeka diinni keenyallee kan wajji wal lolu ni beekan wallaahi midhaqsanii nu beekan maal akka ta'an ilmaan sikkoo mandoo sirriitti nu beekan. Gabaabsa doktor nama hedduutu carraa eeggata gabaabsa. Irraa bu'ee jira. Godhaa hundi keessa taaptaap godhaa. Bu'ee jira ijoolleen teenna. Waan dubbataniif waan dubbanne miidiyaa gubbarratti of eeggannoo godhaa walloo diina kennaa miti hadhallee borullee diina kennaa miti araara ni barbaanna yes akkamitti ammoo araara barbaanna gaafa jenne ijoollee isin harka jirtu hunda keessanii gaafa miitan gaafa tumtan gaafa funyaan wiixaa keettani ijoollee walloollee akka ijoollee sikkoo mandoo bira jirtu kanallee beekaa gaafa ijoollee walloo san tumtu gaafa ijoollee teen arsii tumtu walloollee ijoollee walloo ta arsii bira jirtu tumaa jirta uleedhaan cafaqaa jirta sikkina waraanaa jirta malee ijoollee arsiiti miti galatooma obboleessa kiyya sorry. Sora anama isinirraa gadi bu'a amma wanni ani isinii dhaamu ani waan qabatamaa isinitti hima waan miidiyaatti hin baane jechuudha yeroodhaaf
ummanni arsee akkasi koomandoo walii galaatitti of eeggannoo godha. Jarri guruppii qabanii guruppiidhaan dabarsanii jiran isin xilaata jedhanii isii tana isiniif himaa. Maaliif mi isin jala deemee boo'uu hin barbaadu. Murteessan isa kana la. Tokko kana. Lammaffaarratti amantaniitiin bakka dalagaa keessaniitti of eeggannoon keessan itti cufuu qaba. Haga gaafa manguddoon dubbii kana fixuutitti murtee isaan guruppiin dabarsan san namni hedduun miidiyaarra taa'ee waan kanaayyuu quban qabu ta'a. Ijoollee keenyarra rakkoon ga'uu danda'a waan ta'eef ijoolleen arsii sikkoomandoo bakkuma feete hoo jiraatte nama 2-3-4 ta'a socho'a. Yoo dandeessan akka harka xilaataan buune ergaan kiyya kana gatii kanaaf jecha waan amma harka jiru yoo gabbaafne ummanni keenya martiin shibbiraayaa gara biritti ceena waan ta'eef uf eeggannoon an isinii dhaamu kuni waan gurra kiyyaan dhagaye waan ta'eef murteen jarri dabarsan akkam isin wallo Oromoo jettan kanaa miti. Jarri arsiin xilaata jedhan isii tana araatana xibinaa qaba. Sanirraan ammoo murtee jarri isinirra dabarsan guyyaan gaafa ga'e gabbaafna yoo nageenni bu'uu baate akka hundi isaa waan kan hubatee tigilii sirriitti nu wajjin seenuuf jechuudha. Yookaan ammoo dubbii baxabbatuuf nagaa dhufaa jiru diiguudhaaf waan jedhamnuuf feeggannoo cimaa aga sooraan bahutti kaayaman irraa dhufaa jiru sumaal irraa dhufaa jiru bahutti uf eeggadhaa. Ummanni kuni haga ammaatuyyuu lubbuu isaan harka baate rabbitu beeka waan ta'eef manguddoo keenan alan baanu nama haaraan qabina hogguu isiniin jennu walloon goota koo maarree koo jettee fiidee dhaytee hudduu kee jala qabdee muuyni akkasitti illee inni duuban. Feeggannoo godhi isii tana siif hima. Lammata ammoo nama haaraa hin qabina. Nam tokkon tuqina garuu qophaaya. Isa kanaafi ergaan ani isinii dhaamu kanuma feeggannoo hin irraanfatina. Ijoolleen bakka kamuu jirtan bakkuma feete jiraadhu bakka nagaa feete. Dubartii isaanii illee namanina. Dubartii isaanii never ever in jaaladhaa qashtiitii yaa ruhiitii yaa dhiisi. Qashtiitii yaa ruhiitii yaa jettee duubaan barbaree akkasitti hin firfirsine. Si galtee obboleesso dhiisi ofirra. Dubartii takkasi gowwoomsitee shamarran teennas dhiirri keennas bakka jirtutti uf eegi. Dubbiin qabame dubbiin haga dhumatutti manguddoon waan tokko haga buusutti sheexaana uffatee jiru ummanni kun. Sheexaana isaan uffatan kana gaafa isaanirraa gabbuu walumaan laalla. Gatii kanaaf jecha deemaa nama qabaan akkas godhaan jecha ulamaa irraan tarkaanfachuu waan taateef. Gaafa isaanirraa gabbuu walumaan laalla waan taateef hundi keessanuu uf eeggannoo cimaa godhaa akka ilmaan sikkoomandootitti ijoollee baaleetii nuti ijoollee arsiitii kan ofirraa dhiisachi wanni baalee arsii jedhu tokko hin jiru isin biratti. Isaan biratti arusiidha hundi keessan. Arusiidha hundi keessan. Mucaan amma isin agartan amaamaa ofirraa qabu kuni dhalataa gindhiiri maqaadhaan baalee jedhanii waaman. Garuu isaan gaafatanii osoo an gindhiiri baalee inni jedhuun gocha suukanee isaan irra raawwatame. Ati miskiinni dhuftee ijoolleen rakkoo qabdu arsii qofatti. No. Hin shawwadamin. Ilmaan sikkoomandoo guutumatti isin xaraguu deemanii murteen dabarellee akkasitti garuu nuti ulamaa analan deemnu hin abaaramna waan ta'eef qophoo keessan xumuraa seenaan jirre dalayna warra isin jilbiiffachiifna nuun jedhu hin jilbiiffannu yoo dandeenye hin jilbiiffachiifna. Gocha suukaneessaa hin hojjanna isaan jedhanii waasaappiidhaan murteessan san akka isaan godhanitti nullee goonee argisiifna jechuudha. Waan isaan YouTube WhatsApp isaaniitiin ilmaan arsee irra murteessan san jechuudha. Murtee isaan ilmaan sikkoomandoo irra WhatsAppiidhaan dabarsan san nutis akka isaan godhan san inuma goona jechuudha. Isii tanaaf qophaa'uudha isin. Saniin gara kaanitti manguddoo irraan taruu maarree dhiisaaf keessa. Hundumtuu jechuudha ilmaan arsee hogguu jedhu walumatti jechuudha. Warri waaqos maarreenis leenjisoonis hundi kenna nuti ilmaan waaqooti ilmaan leenjisoo diigaati. Kanaaf jecha please biyyaansi yoo xiqqaate ilmoo dhallee jirra jiran. Duunus jechuudha dhaga'e ana amma gara kiyyaa seenaan qabu osoo ilmoon dhaliin namni du'e isaa ban qabu. Dhaggeeffadhu kaan namni dura jiru jira. Ani gara kiyyaa fooloo deebisi siin jechaa jirra bar fooloo deebisi. Imrishaa nama si dura jira obsi bulloo. Fooloo sii deebisaa qooyi rakkoon qabu. Kanaaf jecha nuti du'arraan sodaannu ilmoo dhallee jirra warri nurraa hafee haa jiraatu maqaa uummata keenyaa ol qabuudhaaf garuu hin daffaramu manni keenya. Isii tana waadaa isinii seenaan gara kiyya. Abadan abbaan fedhe nan sodaachisu. Maa haga fedhe ni dhabne maa lubbuudhaan hin banne haga uummata sikkoomandoo daffaruun dhaabatutti itti fufna jechuudha. Kanaaf jecha ammoo wanti amma murteen dabre jaarsa kennaa eenu soraadhaaf dhaamsisa dhumaan soraa si dhaamu
sumarraa na barreessi ijoollee hedduun na dubbisaa ijoollee hedduutu achirraa waan jiru naa ergaa amma si qofa namni kontaaktii hin qabne achi keessa ijoollee hedduutu waan kana warra hojjechaa jiru waa baay'een na bira jira. Kanaaf ati achirraa wanni kee naa ergi wasaappii kee naa ergi lammaffarratti ammoo waan keessan dalainuu jira. Ijoolleen su'uurii jirtan haga warra yamanii jiruun bahutti jechuudha waan irratti dalagamuu qabu jira. Gama biraatiin istiraateejii biraallee waan uumuu qabnu jira. Kanarratti ammoo asirratti naasofnu keessaa waan haasa'uu qabnudha. Ammaan ammoo wanni nurraa barbaachisu manguddoo keenya dhaga'uudha. Ulamaa dhaga'uudha. Ulamaa keenya haa dhageennu, ulamaa keenya wajjin haa deemnu. Waasaappiidhaan ijoollee isaan harkaa qaban ijoollee isaan harka jiru hunda natti ergi. Ani ulamaa'ota keenyatti ergaa isaan ummata kana ijoollee keenya haa fichisiisan. Yoo ummanni gowwaan kun ajjeesuu baate haa fichisiisan. Jarri goota jedhanii ilma arsee ajjeesan taanaan nuuf isaanii guyyama san itti deebinee dubbannaa jechuudha. Nuti goota ilma Oromooti isaanii hin jenne malee xilaata Oromooti isaanii hin jenne goota isaanii hin jenne. Nuti akka Amaara Mililikiin goota jennee beeyna ilmaan arsee. Jennee beeyna. Hin jenneen Mililikii harka nu muree goota jennee faarsinee hin beeynu. Xilaata keenya jenneetiniin dura dhaabbannee qabsoofnee taaggallee wajjin agarraati xilaata jenneetiniin wajjin taaggalaa jirra jechuudha. Nama nu miidhee nu ajjeesee harka nu muree yookaan ilma keenya muka itti kaayee goota nuun jedhu haga lubbuun teenya nu wajjin jirtu waliin taaggalla jechuudha. Isii tan ammoo seenaa fi taarika irraa warra hin beekne uummata keenya haa baratan. Gatii kanaaf guruppiin hiina guruppii isaan hidhanii hiina waan isaan godhan ni goona. Gaara keessaa nama qabnaa jiran isaan gaara keessaa nama qabna rakkoon qabu namni keenya gaara keessa hin jira. Gaara keessa jiru isaan xanakkaruun jabeessuun qallaaliidha. Tana guyyaa muraasa baatii takkatti hin dalaynaa waan ta'eef gatii kanaaf jecha wannummaan qallaalii rakkoon qabu ofii keessanii qophaa'aa. Manguddoo keenya harkaan baanu wanni ani isinii dhaamu kanumaa mucaati waan jiru keessaa natti as ergi hin sodaatinaallee. Hin sodaatina. Amma kiyya kalaas rakkoon qabu. Waa hundaa keessa lakkoofsi keessi erga. Akkasitti na dubbifta waan hundaa sitti ergaan abshir waan jiru hundaan natti as ergi akka lubbuu keenya darbutti wal bira jirraa jira. Guyyaallee anatu isinii ibsa. Guyyaallee ulamaa'otatti himee anatu isinii ibsa. Jaarsummaa yoomii haga guyyaa meeqaa waan kana eeggannaa nama keenya kana guyyaa akkamii jarri kun fiduu danda'anii samman guddoon murteessanii warra walloo jedhurraa warra itti godhanii ijoollee walloo isaantu wal fidaa jechuudha. Isin waa'ee kanaan kadhatinaa yooma booda. Kama isaan kafichisiisu manguddoodha. Isin ammoo wannan isinii dhaamu nama isin harka jiru qopheessuudha isin hojiin keessan. Nama si harka jiru ka ofii keetii waan akkasii gootee tasa boojite an kabakkabii qopheessi naamusaan tarakkabdaa jechuudha. Saniin gara gaanitti waa'ee isaanii ammoo ijoollee isaan qabatan qofa fida isaan sananatu manguddoodha erga. Kanuma wanni isiniin jechuu barbaadu galatooma hin jarjarina waan ebaloo akkas godhi irraa osoo haasa'uu baattanii amma gadi bu'aa lafarratti ijoollee keenya keessa ijaarama. Wayita ijaaramtan ammoo namni sobee xilaanni akka isin keessan seen yeroo ijaaramtan. Ani akkasii ani maal jedhee sobeetiin nama akkasiin akkana ittiin dubbadhu nama keessa beeytu arsii ta'uu isaa osoo hin beekne guruppii keessa nama tokko hin fidina. Na dhagahaa jirtanii guruppii keessa nama tokko nama ilmaan arsii hin beekne akka naannoo wal beeytanii yeroo nama fiddan yeroo shamara takka fiddu jalqaba waan isii qorattu malee hin fidin. Maali hundeen isii eessaa dhufte maali hojiin isii maal hojjetti basaastuudha moo dhuguma intala arseeti moo qoradhu dhiirallee yoo taate qoradhu loqodaan uummata keenya adda adda baafnee calaluun qallaaliidhaami. Gatii kanaaf akkasitti dalagaa waan amma isinirraa dalaguu qabdan guruppii ijaaruudha. Uummanni kun nama gaara keessaa qaba jedhaniimi ijoollee suutii jirtu gaara sanii gaddachaasuun qallaaliidha. Isinii galaami ijoollee machooftu jira abboo machooftu. Isii tana malee wanni nurraa eeggamu nuti daffaramuun sheemiidha abboo. Sheemii guddaadha. Warra bar eebalu du'uu hin danda'u nama jedhu ajjeesee itti argisiise abboo maal taata maqaan hin nyaatina. Sodaa rabbi sin keessan kaayi. Hayila Sillaaseen du'uu waraanna Hayila Sillaasee warra du'uu hin jedhaniin warra ajjeesee itti argisiisee misi. Kanaafuyyuu hin sodaatina. Hin sodaatina waan ta'eef jaarsota biran tarruu jaarsummaan deemnaa jaarsummaadhaan wanni ta'e achi booda ammoo istiraateejii deemnaa walumaa gala warri biyya suudii jirtan sin ilaalataa ijoollee biyya alaa jiranirraa namoota barbaachisu nama qunna garii qabu nama ummata isaa waliin dhaabatu hin ijaarraa guruppittiin daballaa yamanii naga warra ba'uutitti salsalata kana jabeessinee kanarratti hojjannaa daffaramuun qabdanii hin sodaatina garuu ammoo manguddoodhaaf qabamuun jaarsoleef qabamuun hayyummaadha waan taateef isa kana akkas isiniin jaa yeroo gaarii naa qabaadhaa waan hin taane hin dubbatina ebaluun qabi ebaluun ajjeesi amma yeroo isaatii miti irraa of eegaa isiniin jedha. Soora namatu na dura jira? Kiyya. Yaa ishee abdiitti fufi. Maal jiru si fakkaate yan?
Ana dubbatu jira. Waan silaa dubbattanii jirtan gaafattan nama bade jedhames nama kana fidaa jettanii gaafattan hanga isaan fidanii haa obsinu jechoota biraa keessanuu baannee hanga isaan fidanii kunoo namni keessan hin duune jedhan. Laal namni waltumuun yeroo gosummaan kaatee amma gosummaan kaateetti namni waltumee tumanii ijoollee hayyee rakkoon qabu waltumuun ni dabra sun araaraan dhuma. Namni du'e jechuun garuu namni keenya ajjeefame jechuun garuu sun oromummaa miti diinummaadha. Diinummaa guddaadha hanga ammaa osnee teenyee jirra. Gaafa garuu namni keenya du'uu dhageenya harka isaanitti san ka hanga ammaa kan dubbatin hundi namni miidiyaa qabu ilmaan sikkooman dootee ol ba'ee kan lola labsine gaafsan jira jedhee yaadu. Garuu hin duunee jedhanii jiran. Hin duune erga jedhanii ammoo nama keenya dheeyna. Namni keenya hanga mul'atu jechuudha. Garuu ijoollee teenya keessaa namni wallaahi kun diinummaadhaa bar dhugama namni sababa gosummaatiin tumamuun rakkoon qabu ajjeefame taanaan akkamitti oromummaa walirratti walitti himanna kana. Ajjeefamnaan sa'uun itti wal gaafanna eenyu irra caala biyya sanitti humna qabaa san walitti garsiifna. Garuu namni keenya hin duune jedhanii jiran. Hin duune erga jedhanii ni eeyna. Nuti harka keenyatti harka ijoollee keenyaatti bar namni ijoollee nama walloo tokko ilmi Oromoo tokko du'e hin jiru. Yoo achii tumame asii tumama rakkoon qabu sun normaalidha. Garuu du'e taanaan kun rakkoo biraati. Abadan oromummaa walitti himachuun gaafsan himan jirtu. Kanaafuu amma afaan nama mufachiisuu maalii kana keessaa bayaati hanga wanti sun addaan bahuuf hin qulqullaa'u obsaan eegaa nama sin arrabsinaa waan biraa keessa sin seenina. Gaafa qulqullaa'ee lakkii namni keessan hin duune nuti Oromoodhaa obboleeyyan keenya isin nama keessan akkamitti ajjeesna jedhanii gabbaasanii fidan haa caccabullee yoo barbaade tumamee rakkoo hin qabu normaalidha. Du'e taanaan ammoo diinummaa guddaadha. Kanaafuu ammaaf nama mufachiisnaa waan biraa jecha biraa yookaan jechoota badaa hin fayyadaminaa asirratti. Kanuma isin jedha ani irraa gabba'utti jira. Haganuma dubbachuuf seenee garuu jalqaballee jechoota amma reefi horriin fayyadamee san ammoo namni takka hin fayyadamina amma booda jecha akkasii sun amma ittiin fayyadu san suuta laalla. Maanguddoon dubbii harkaa qabdi olamaayitu harkaa qaba waan olamaayin jette ilaallee namni keenya kadhabame yoo jiraate jaratti himne yoo hin argamin yoo du'ee jiraate achi booda gabbaana malee amma akka reef horriin jedhu suni sirrii miti kun riikardii biraa keessa waan biraa sitti qabsiisa akka namni Oromoon biraatis ammoo isiitu badii qaba siin jedhu si godha jechoota akkasii san sa'a kana fayyadamuun kanaafuu waan akkasii keessa bayaa galatooma soora galatoome abdiyash galatooma isin hundu dubbadhaan bira Yoo namni dubbatu hin jirre kenna namni dura yoo jiraatin osoo jecha dhaabdii fi Ahmad Cullee osoo jiran dubbachuu barbaade akkam nagaa jettan fayyaadha. Si dursinu fakkaate nuyi. Aboo gabbu'aati ani ajaa lubbuu isin himuu fi gadi isinirraa bu'a ani asirraa taa'uun barbaadu warra gartee asirraa haasa'uu hin danda'u. Xiyyaafuu cinqaa keessa jira waan taateef haasa'uu hin danda'u. Afaanii miti hojii itti gubataa jira sii galtee. Ibidda keessa jira nama jaalatte jibbite isaa kanatti ani ibidda keessa jira. Galteewwan ati naa gootuuf yoo nete na gootu jiru kijibna asirraa iyyanillee bu'aan takka hin jiru. Sa'a kanatti ibidda keessa jira namni waan godhu jira. Waan takka bicha jira. Karaa kamisiin dhagahi maal taatee baddee jettee sooraatu naan barreessine callisi qoy. Ani bare maatu mara jirta harimati argam banne maa hima dhuftaa migdee takka takka nunullee qabsomatti jirraa kanumaa fi bar. Walii dawwalan lakkoofsa kiyyatti ergadhee maaliif si erge maa naan dawwalin. Amma natti toluu dhabe sooraa kiyya gabaabumatti maal jechuu barbaadeeti ijoollee Okay, lola kallattii biraatillee eegalanii jiranii yoo xiqqaatee guyyaa hadhaa kana ijoollee nama 40 ol fuudhanii Tigree kennan sinii galee ijoollee nama 40 ol harka isaanii ijoollee jiru rukkaaba nama 40 ol fuudhanii Tigreedhaa kennanii karaaraa gorratti deebisanii jechaadha. Kunillee gurra isinaa buutu ragaa qabatamaa wajjin isinii fida. Nama 40 ijoollee sikkoomandoo ilmaan arsee fuudhanii harka Tigree naqan jecha. Waan isaan godhaa jiran waan baay'eetu jira. Kana keessatti ijoollee isaanii harka qabdan takka ittiin gadi hin dhiisini qabi jennee labsinu nam takka gadi hin dhiisin si galtee silaa nyaachistee obaastee dalagaa galchaa jirta haa ta'u ijji Oromoo haa argitu waan ati godhaa jirtullee uma bareeda garuu warra harkaa qabdan gadi hin dhiisinaati namni si dhiisaa jiru takka hin jiru bakkuma argiteellee rafini kamisittillee waraanni yoo xiqqaate makiinaa 14tu ajajame achitti jecha ijoolleen kamis jirtan jihaa kamis kanarra saraabidaa irraa ilaa kamis jirtan of eeggannoo godhaa. Agaruma jechuu barbaadeeti warri harkaa qabdaa sooraa keessaa na dubbisi waan jiru keessaan sitti himaan asirratti waan takka hin dubbadhu galatooma. Lakkoofsi ergee ture tokkitokkiin gubatee wajji gubate malee lakkoofsi ergee ture tokkitokkiin kiyya guddichi kalee galgala waan gubatee wajji gubate malee lakkoofsa kiyyaati ergee ture naan dawwallee akkas jechuu barbaadeeti kalaas na ergi lakkoofsa kee mirsha asumarraan. Mirsha lakkoofsa keessa na ergee naafillee.
Kayyaa rakkoon qabu. Rakkoo kiyyaa naa dubbatu dura. Mee takka haa dubbannu. Yookaan itti Hundi keessanuyyuu akkami nagaa jirtu. Wanti an jechuu barbaadu soora. Namni waan kana durarraa jalqabee quban qabaanne hin beekne tokko iyyuu hin jiru. Wanti kun lola ijoollee hollootiif ijoollee arsii hin turre. Ta'ullee hin qabuyyuu daangaan waliin geennu lafa walitti hin qotannu wanti isaan hojii walitti nu fidu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Wanta kana dhiibanii harka wayiitu duuba jira harki sun asiin ga'ee jechuudha. Harki sun ummata arsiitiin walitti bu'uu yookiin walitti waa jechuu waan hin dandeenyeef harka biraatiin ummata kanaan waa gochuu waan akkanaa kana gochuu barbaadanii jechuudha. Kanammoo sirriitti hubachuu qabdan hundi keessanuyyuu. Kama dhugaati. Eenyufaatu duuba jira. Eenyufaatu gaafa Ahmad Kingiin kun dhufee ummata arsii arrabsu leenca darba. Eenyufaatu waan kana duuba jira waan jedhu kana hunda laaluun tilmaamuun xiinxaluun barbaachisaadha. Warri hadha gaafa nu ijoolleen teenna waan akkanaa taate namni tokko akka Oromootitti wanti kun gaarii hin taane Oromoo akkana gochuun qabu jedhee namni dubbate tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanammoo hubachuun dirqama. Maaliif gadi ba'anii jechuu baatan? Osoo silaa akka goone akka ijoollee arsiititti ijoolleen arsii waan akkana osoo goote Oromoon buutuun gadi baatee arsiin akkana goote jedhanii balaaleffataa turan. Silaa hadha osoo arsiin goote jechuudha. Kanammoo wanti sitti callisaniif tokkoffaa duubaan waa jiraa jechuudha. Lammaffaa immoo namni si jaallatu hin jiru jechuudha. Akka ijoollee si koomandootitti wal eeguun wal bira jiraachuun wal bira dhaabbachuun dirqamaa. Lolli kun garuu ka arsiif kasii fi ka walloo qofaa miti. An garuu amma wanti namaa dhaamu akka ijoollee arsiititti akka ijoollee si koomandootitti wanti namaa dhaamu yoo jiraate ijoolleen hunduunu kaas jala jirtan. Suudii jiraadhu, Kuwait jiraadhu, biyya barbaadde jiraadhu, Ameerikaa jiraadhu. Ijoolleen rakkoo kana keessatti gubataa jiran ijoollee Suudii keessa jiran. Ijoollee kana akkamitti gargaaruu qabnaa ka jedhu irratti guruppii bantanii guruppiin banamee namni hunduu waan danda'urraa hojii hojjechuu qabu hojjechuudha. Saniin alatti akkana goonaa maal goonaa itti agarsiisnaa humna qabnaa maal qabnaa ka jedhanii ijoolleen dura akkas jedhaa turte guutuun ammas keessaa baateet bakka xiqqii qabattee jirti. Ijoolleen tuuwwan miira keessa galtee aariin kama dhugaan arsoomni itti dhagee dhiirummaan itti qabdu gabbaatee hadha waan kana ibidda keessa dhaabataa jirti jechuudha. Diyaaspooraan namni hunduun namni tokkichi osoo amma hadha sooraan boru waa ta'ee soora akkana taate namni jedhuun hin jiru namni hunduun. Dhuguma yoo ijoollee Suudii jirtu ka gargaaruu dandeettan ta'e yoo ka bira dhaabbachuu barbaaddan ta'e ijoolleen shamarran isaan dhuguma nu arsiidha arsoomaaf dhalanne arsoomnaaf duuna ka jettan yoo ka ta'u ta'e guutuun kee gadi bayti damoozi ji'a 2 ji'a 3 keeti warri diyaaspoorallee warri jedhu ofirratti qabiitii ijoollee Suudii keessa jirtu hadhaa fi miti booruu fi beeki diinaa fi miti firaa fi miti. Akka ijoolleen ittiin of eegdu akka gaafa hundaa diinii dhufee irratti roorrisne of eeguu qabanii jechuudha. Gaafa akkas hin taane namni hunduyyuu irratti roorrisaa jechuudha. Ani walloofiyyuu miti. Booruufiyyuu. Kana hadda as jala teettee namni hunduu akkana wannoo king akkana bageetti cabsite maali? Uummanni sibiila hidhateet waggaa 27 kana hidhataa ture. Kun gocha hadhaatii miti. Kana beekaa ijoolleen gara biraatiin tanniin qabatee dhufee jechuudha. Ijoolleen tu wanti beeku tokko iyyuu hin jiru. Mana barumsaa dhaqxee mana barumsaati barattee sammuun isii waan beeku. Akka barbaadanitti marii garanaa garagarchanii itti fayyadamanii jechuudha. Kanaafiyyuu kana beetanii ijoolleen hundi keessanuyyuu soora just ijoolleellee dubbisi anillee si dubbisa keessaan ijaaramuu qabaa namni hunduu akka ijoollee Suudii jirtutti. Namni waan kana keessatti hirmaachuu qabu guutuu gara guruppii fidanii diyaaspooralleen warroonni biyya Arabaa jirtanillee guutuun keessa waan kanarratti yoo hirmaachuu qabdanii hirmaattanii jechuudha. Yookaan immoo teettanii ajjeesi akkana godhi jettee kana ilma namaa itti duubaa dhiibduuf tokkollee hin jiru jechuudha. Ka jedhu kanuma hundi keessanuyyuu galatooma kanuma jechuufi thank you Sora. Galatooma atillee galatooma beekiyyaa namni bira namni yaada qabdan illee yeroo dheeraa laayii bira ture uummanni kun taaptaa maaliif hin goone koppi linkii godha tokko tokki nu jalaa gubatee asuma fudhannee nu tolchaa jecha.
yoo namni jiraanne yaa follow deebisiiti keessaan bilbila keenyaa ergi just in haasofna waan kanneen waan baay'ee jira saniif Inshallah. Isin hunduu nu dubbisuu qabdan.